Maqaa Waaqayyoo bara hamma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. የእግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ጋይስ har'a baay'ee tokko gammadee jira jechuudha. Odeeffannoon yeroon dhiifamaa ji'a 2 dabalataa kennamee jira odeeffannoo jedhu obboloota irraa dhagahaan ture jechuudha. Amma imbaasiin maxxansutti hin amanu jedhee obboloota 2-3 irraa dhagee imbaasii eegaan ture jechuudha. Imbaasiinis amma dabarseetu jira. Hedduu tokko gammadee baay'ee gammachuun natti dhagahamee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi namoonni akka koo baay'een dhiphina keessa akka turtan nan beeka. Egaa keessa ofii malee keessa namaan beeknu waan ta'eef hedduu tokko ni dhiphachaa ture jechuudha. Hedduma tokko. Garuu Waaqayyoo akka waan dhiphina koo argee natti fakkaata. Namoonni dhiphataa turtan baga gammaddan. Baga Waaqayyoo isiniin jechuu jaalladha. Kanatti aansee egaa mootummaan ji'a 2 dura nuu kenne. Ji'a 2 sanatti immoo qophii keenya yookiin galuu yookiin immoo haalota mijeeffachuu hin dandeenya. Jiini 2 amma nuu dabalameera. Jiini 2 dabalame jechuun ji'a 2 kana booddee namoota waraqaa kan hin sirreeffanne yookiin biyya gadhiisee hin baane irratti murtoo cimaa fudhatamuu malaa jechuudha. Ijoollee biyyoota Arabaa mitiitii jechuudha yookiin immoo biyya namaa mitiitii biyya keenya keessatti waraqaa eenyummaa malee socho'uun yeroo ammaa kanatti baay'ee tokko ulfaataa jechuudha. Kanaafiyyuu warri dandeessan ji'oota kana lamaan keessatti jabaadhaa jechuudha. Guyyaa har'aa boruutirraa dammaqaatii waraqaa keessan sirreeffadhaa. Warri galuu barbaadanis immoo yeroodhaatiin of qopheessaatii biyya keessaa gallakkisaatii baha. Maaliifini yeroo kanatti yoo fayyadamne yeroo barbaannetti deebi'uun illee waan danda'amu jechuudha. Garuu immoo lakkii uumaan fidanii jennee gaafa teenye boruu wanti tokko yookiin immoo balaan tokko nurra mudate yookiin akka fakkeenya biyya Saawudii sanaa murtoo cimaa yookiin hidhaa cimaan gaafa jiraate gaafa sana mootummaa kana komachuu illee hin dandeenyu jechuudha. Waaqayyoon illee komachuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif jennaani ofii keenyaaf ganne ofii keenyaaf irra teenye waan ta'eef jechuudha. Kana ji'a 2 duraan kenname amma ji'a 2 walumaa gala ji'a 4 jechuun waan salphaa miti. Waaqayyoo namicha kana haa eebbisu. Dhugaa dubbachuuf Waaqayyo isaa eebbisu isaan haa eebbisu jechuun jaalladha waan hin jedhu hin qabu. Kanaaf obboloota koo dammaqaa warri jechuu dandeessan hojjisiifadhaa. Warri galuu dandeessanis ammarra kaasaa of dammaqsaa isiniin jechuu jaalladha. Waa'u of kabajanii namas kabajuun gaariidha. Kabaja namaa tuqanii kabaja ofii mulquun immoo gaarii miti waan ta'eef dammaqaa isiniin jedhaa. Congratulations hundi keessaniyyuu.